Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Jene masqala gubne ya mucaa berra kootu wal barra sirba bareedaa miti sirba baay'ee bareedaa weellisaa jaallatama hirphaa gaanfureetiin weellifameega sirba albama isaa jalqabaa keessatti hirphaan yeroo albama isaa jalqabaa baasu kan sirbi keessaa tokko sirba kana jechuudha sirba baay'ee bareedaadha keessaa yeroo amma jirru kana walii wal qabatee ka yeroon ayyaanaadha birraadha ayyaanni masqalaa kun immoo Oromoo birattis masqalli Oromoo ayyaana kabajamaaf jaallatamaadha mootii ayyaanaati mootii ayyaana
mootii ayyaanaati jedhama. Gaa yeroo birraan bari'u gaa dargaggeessii fi shamarranii fi birraa waan adda ba'an miti. Inumaa yaadannoo hedduu waliin qabaatu jennee yaanna. Isaan keessaa gaa shamarran yeroo qonni buqqafatanii deemanii sirban yeroo hawwii gaarii ibsan dargaggoonis akkasuma goobee fi sirba masqalaa sirbuudhaan yerootti ayyaana kana yookaan birraa kana simatantu jira jechuudha. Kana gidduutti immoo wal qoccoluun kun wal barbaaduun kun numa jira jechuudha. Hedduutu jira gaa yeroo ayyaanni masqalaa ga'u Oromoonni aadaa masaa keessatti wantoota inni daddabarsu sirnoota garaa garaatu jira. Isaan keessaa gaa akkuma maqaa isaa turre goobee fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Hirphaanii sirba isaa keessatti gaa waa hedduu kaaseera. Keelloon daraartee mana gubbaatti qeerroon maraatee warra durbaattu yaa gurbee amma maal jettereedha. Egaa waa hedduu nu yaadachiisa jechuudha. Taateewwan yeroo birraa ta'anii gubaa kana waliinis wal qabatee bakkatti ayyaanni kun kabajamu yeroo gamtaadhaan deemanii yeroo shamarran bakka tokko qabatan warri dhiiraa immoo shamarran sana ilaallatanii fi jechoota isaan walitti darbatan illee akkasii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya maali jarri kuni maal haasa'aa jiru jechuu danda'u dhaggeeffattoonni keenya kan dhaggeeffataa jiran qophii dambalii jaalalaati. Eeyyen qophii dambalii jaalalaa keenya kan guyyaarraas bifa gaarii fi bareedaa ta'een qopheessinee isin biraan gahaa kan turru ani Nok Baqqalaa fi Kebeekii Mul'ataati. Qophicha kan gulaaluu Absalaam Mahammadi isin hanga xumura qophii keenyaatti akkan waliin turtan isin affeerra jechuudha. Gaa jalqaba irratti sirba hirphaadhaan seenneerra yookaan jalqabneerra mijuuleen keenya guutuudha. Waa hunda qabna waan ta'eef dhaggeeffattoonni keenya yaada qabdan karaa toolota bilbilaa akkasumas ergaa gabaabaa nu biraan ga'uu dandeessu. Gara mijuu keenyaatti deebina. Ayyen gara mijuu keenyaatti gaafa deebinu mijuu keenya jalqabaatiin egaa walaloo isin biraan geenya. Walaloo bareedaa qabna har'aafis walaloo yeroo kaan dhaggeeffattoonni keenya walaloo qobaatti dubbifame eeguu danda'u. Har'aaf garuu egaa bifa isa jijjiirrate har'ammoo egaa birraadha. Dabalataanis yerootti dargaggeessaaf dargaggeettiin itti jaalala waliif ibsatan yookaan wal barbaadanidha. Kana gidduu gala godhachuudhaan shamarreen tokkoo fi dardarri tokko yookaan qeerroon tokko yeroo isaan itti waa'ee jaalalaa haasa'an bifa walalootiin walitti qindeeffannee jirra jechuudha. Ayyen egaa isa isin biraan geenya nu waliin tura. Siddisa birra yaa ibsituu kabuja halkanii Kooriin kottu albarra du'i malee sindi sorra. Siddisa birra yaa ibsituu kabuja halkanii Kooriin kottu albarra du'i malee sindi sorra. Jimama turan badaleen bae ganner bachasi shakariin bae. Eenyu isheen alaalaa akka biiftuu birraa natti calaqqiftu dukkana ariitee ifaan lafa guutee ilillii fakkaattu kottu mee gara koo natti siqi giifti alaalaa si argee onneen na utaalti. Atu eenyu sila kana naan eenyummaa kiyya na gaafattu osuma nan beekin alaalaa argitee kan koottu naan jettu safuun beektu gurbaa xiqqooman qaanfattu. Hin qaanoftu jette qaaniin immoo maaltu kana fide hunduu bakka qabaa kana sittani maana dhaga'e aadde ani jaansi argee qalbiin koo rifattee battaluma kanaan jaalalaan qabamtee amma yoon si dhabe maalan ta'a beektaa annamayyuun ta'uu qalbiittuun deebi'uu maaf garaa jabaatta. Maal raajiin akkanaa maalan argaa jira amma mana argeetu si dhabnaan nan du'a jedha kun jarjara jaalalli akkasii jiramoo durayyuu moo kun isa haaraati naan galle ammayyuu maalumaaf ammaaf deemi tasgabbaa'i waan gochaa jirtu kana itti yaadi taa'i. Eessaanan akkamitti ta'a yaa giiftii koo onneena hidditee fudhatte qalbii koo bareedina kee kana yoon argu alaalaa kun kanuma kooti jedhee murteeffadheen sassataan silaala maaloo bareedduu koo qalloo mudhiisoonsaa fungee koo haadha simboo kosti tana saasa jaalalan siif qabuun jechootaan siif ibsa. Yaa Rabbi kun raajii maaliiti maaluman dhagaha garuu yoo ilaalan inni illee bareedaa daraan ni miidhaga ijjisaa barbadaa gootuma fakkaata dhaabbiinsaa ajaa'iba qalbii namaa hata dubbiinsaa mi'aawaa akka dammadaamu carraan akkanaa kun lammatan argamu ka'een itti siqa jaalala naaf qabu meenatti haasaasu amman gatee deemee qalbii of rarraasu. Mee maallaan jechuu fi dafinatti nikaa koottu natti siqi jedhee galikaa. Tole miidhagduu koo anaafati kun otoo wal fudhannee gallee mana kootti harka wal qabannee
bultii ijaarrannaa ijoollees ni horraa jaalala hin dhumneen turre waliin jaarraa natu si kunuunsa akkan qaaqulukkuu lubbuun kos kan keetiin qabaatiin mukuu sin bashannansiisa waliin biyya laallaa oromiyaa balloo keessas ni bashaana. Erga jettee tole waa tolitti nu fide kun carraa guddaadha. Isa jette kanas hin dagatiin malee anis si fedheera. Kottu waliin gallaa osoo hin jedhin dura maatii kootti ergadhu jaarsummaadhaan furra. Kana tulfaateeree anis safuu beeka otootiin jedhiinuu dursee nan akeeka. Jaarsoliinis jiru amma warra keetti erguudhaaf sardamee hanga wal fudhannee waliin jiraannutti hin obsu naaf gamee dharraa koo giiftii koo bareedduu jakuulaa waliin daakna nutis galaana jaalalaa kan yoomu hin dhumne dambalii jaalalaa. Dameko bodose baredo jakola ayoke papoketo nyarana tagora silale nakate sebuda adadan dapatu charkuma itargiti dina tabuji pomiti Magale ko enyo makanke rafe ne dabjon se arge kotu kotu anarra malkota makako dagiti gabaddu warako belu belu magale ko enyo makanke rafe ne dabjon se arge kotu kotu anarra malkota makako Mare dagiti gabaddu warako belu belu Jaalala miila kona kakate lobi jaalala nagoborife. Kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati hordoftoota keenyaa gaa mijuu walaloo dhaggeeffannee walitti deebinee jirra gaa dhumni jira kana bareedeera mitire. Eeyyeen egaa gara jalqabaallee isheen xiqqoo harkaaboo barbaadaa turte haa ta'u malee innis malaan itti dhiyaachuun isaan oolle suutuma obsuun al tokko egaa faayidaan isaa mul'ateera fakkaata. Jechoota babbareedoo fayyadamuunis egaa bu'aa mataa isaatii qaba keessaa jaalala keessatti haala salphaa ta'een ishee booji'uu danda'eera. Egaa dhaggeeffattoonni keenya akkatti bohaartan abdii guddaadha kan nuti qabnu ammas isin waliin jirra isinis nu waliin tura mijuun keenya inni taanu yeroo darbee waa'ee dhungoo dhaggeeffattoonni yookaan immoo hordoftoonni qophii keenyaa kan yaada nu kennan waan adda addaa jedhanii turani amma immoo saayinsiin waa'ee dhungoo maal jedhaa isa jedhu waanuma xixiqqoo waanuma odeeffannoo arganne walitti qiqindeeffanneerra. Ayyaan odeeffannoo qiqindeeffanne kana yommuu itti isin biraan geenyu ta'a nu waliin tura. Dhungoo duubaan icciitii saayinsaawaa jiru beektuu laata? Wal dhungachuun mallattoo jaalalaa nama lama gidduu jiru ittiin ibsatan keessaa tokkodha. Jaalalleewwan lamaan daraan walitti guduunfa. Miira gammachuu fi fedhii si'aawaa keessa keenyatti uumuun dhandhama jaalalaa fi jireenyatti mi'eessituu dabala. Wal dhungachuun miira jaalalaa gad fagoo humna qabeessaa yookaan nagayaa wal gaafachuuf ta'uu mala.
Giddugalaan namni tokko jireenya umurii isaa keessatti daqiiqaa 20,000f wal dhungachuun kan dabarsu yoo ta'u ragaan qorannoo ni mul'isa. Kana jechuun gara torbee lamaatti dhiyaata. Yeroo dheeraa kana wal dhungachuun dabarsuuf ammoo sababni tokko jiraachuu qaba. Dhugaadha. Icciitii wal dhungachuu duubaan jiruuf saayinsiin sababa qaba. Saayinsiin dhungoo duubaan jiru kun yeroo jaalalaa tilmaama keessan galu. Garuu irra jireessaan akka wal dhungannu kan nu taasisu saayinsii kana ta'uu isaati. Qorannoon saayinsii dhungoo pileemaatooloojii jedhamuun beekama. Akka saayinsiin kun ibsutti hidhii fi arrabni nama kamiitu narvootaan kan guutame waan ta'eef yeroo wal dhungatan sammuu keenya keessatti miirri addaa akka nutti dhaga'amu taasisa. Dabalataan wayita wal dhungannu maashaalee fuulaa 34 ta'an sochoosuun hojii guddaa hojjetu. Kunis shuntuuruun yookaan shubamuun gogaa fuulaa akka hin uumamne taasisa. Maaliif wal dhunganna? Wal dhungachuu namootaaf dhiibbaan hawaasummaa fi jijjiiramni sirnaa yookaan dhaalmaayii gahee olaanaa qabu. Fedhiin wal dhungachuu namootaa hawaasa irraa kan madduu danda'eef walitti dhufeenya yookaan hariiroo namoota gidduutti uumamurraayi. Akkuma hawaasaarraa wanni barannuu fi dhaallu hedduu jirutti hawaasa garaagaraa biratti wal dhungachuun mallattoo jaalalaa walii ibsuu akka ta'e naannoo keenyarraa baranna. Haalli naannoo irraa barachuu kun hawaasa bineensota hoosiftoota biroo irrattis kan mul'atudha. Fedhiin walitti dhiyeenya keenyaa ittiin calaqqisuuf taasifnu akkuma hariiroo haadhaa fi ilmoo gamtaa hoormoonii fi niwuroonii irratti kan ijaaramudha. Gama jijjiirama sirnaan yoo dhufnu ammoo dhungoon gocha jaalalaa ittiin ibsatan ta'uun kun bineensota namatti dhiyaatan irraa kan dhaalamedha jedhu saayinsistoonni. Fakkeenyaaf qamalee fi bineensonni gosa qamalee ilmaan isaanii sooruuf nyaata isaanii bifa dhungootiin afaanitti kennuuf. Gochi kun bara baraan akka ibsa jaalalaatti babal'achuun nama irratti dhiibbaa uume. Sababni ijoo fi salphaan immoo miira gaarii fi gammachuu kan yeroo dhungoo uumamudha. Wayita wal dhungannu narvoota sammuu 12 keessaa 5 hirmaachuun si'aayina miira gammachuu kana keessatti gahee qaba. Miirri kun jireenya keenya keessatti gammachuu daangaa hin qabne waan uumuuf caalatti akka wal dhungannu nu taasisa. Sirba keenya finneen taloo kannee qabdootee. Sababa dhungoo kan ta'uu danda'u inni biraa ammoo dandeettii dhibee ofirraa ittisuu yookaan madiinummaa saala faallaatiin xaluu waan nama dandeessisuufidha. Daa'imni nama jidduu argamu cimaa akka ta'uuf warri dandeettii dhibee ofirraa ittisuu cimaa qabaachuu barbaachisaadha. Keessattuu dubartoonni uumamaan osoo warri dhiiraa hin beekne dandeettii ga'umsaa wal simannaa jaalalleewwan isaanii xiinxaluuti qaban. Yeroo wal dhungatan ahannaan onnee fi dhiibbaan dhiigaa ni dabala. Hargansuun ni dabala. Maddii fi fuulli diriiree diimata. Qaawwi ijaa addaan dhiifama yookaan ni bal'ata. Sammuun ni bashaa yookaan ni gammada. Yemmutti sirbiitu daabee kee bachaafte hidhii lamaan gidduu kolfa basa koote kumkummee sirbiite dibbee kee rukutte otuun yaadatin ta'oo laphee koona fuute otuun yaadatin ta'oo laphee koona fuute.
Egaa waa'ee dhungoo hin xumurre isa taanutti immoo faayidaan dhungoo maal akka ta'e amma maalummaa dhungoo saayinsiin gama dhungootiin maal jedha isa jedhudha kan nuti dhaggeeffattoota keenya biraan geenye. Dhungoon immoo maaliif fayyadaa isa jedhu. Faayidaa isaa immoo yeroo taanutti qabannee dhiyaanna. Yeroo taanutti qabannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya ammas akkan waliin jirtan nu barreessaa jirtu nu bilbilaa jirtu nutillee yaada keessan simachaatii kan nuti jirru jechuudha. Gaa birraan akkam? Birraan egaa kabaja ayyaana masqalaa jala bultiirra jirra. Ayyaanni masqalaa bifoota adda addaatiin kabajama. Keessaa'uu Oromoo biratti immoo akkuma sila jenne masqalli mootii ayyaanaati. Sirna ho'aa ta'een kan inni kabajamu kam qophiin? Ayyaan egaa masqalli yeroo kabajamu sirna ho'aa ta'een kabaja Oromoon walitti yaa'etu damaraa kana egaa yeroo gubanii mukeewwan garaa garaa damaraa irraa gubamu kana walitti qabanii qe'ee biratti walitti qabanii halkan yeroo itti gubamu jira. Dhaa laallata gaa Oromoon dhaasaa laallatee guyyaarra gubullee qaba akkaataatti gubuu qaba seerri masqalaa hin jiraata gubanii mallee wanta jedhamutu jira waan hedduu jira gaa sirni kabaja ayyaana kana bifa baay'ee namatti toluuni. Kan si ajaa'ibu yeroo guyyaa masqalaa keessaa'u Oromoon waan inni qabu hundiyyuu nama ajaa'iba. Yeroo guyyaa masqalaa kaloon illee hin jiru jechuun horiin akka fedhanitti bakka barbaadan deemanii dheeduu danda'u. Kun kan ebeluuti sun kan ebeluuti wanti dhorkaan hin jiru jechuudha. Isaan illee quufuu qabu. Yeroo birraa kana haala barri dhufu kan quufaa gabbina akkanuu ta'u hawwii gaariitiin kan inni Oromoon simatu jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Dabalataan yeroo birraa kana maaltu jira? Amma fakkeenyaaf ati kaadhimaa tokko yoo qabaatte maatii seetti jaarsummaa ergattee otoo waliin fuudhin jirtu yoo ta'e birraan erga bari'ee booddee maatiin kee maatii isheetiif kennaa kennan qabu. Baga baateedham ganna baga baateedhani waan isaan kennaa isaan kennantu jira. Innillee yeroo birraa akkasii raawwatama jechuudha. Jaalalli maatiiwwan gidduu jiru akka cimuuf jaalalli hawaasa gidduu jiru akka cimuuf gama hawaasaatiin akka Oromoottu hojiileen hojjetaman danuudha jechuudha. Kun qophii dambalii jaalalaati. Hordoftoota keenya ammallee isin waliin jirra. Egaan qophiin dambalii jaalalaa keenya ammallee itti fufeetu jira. Kanatti aansuudhaan ammoo yeroo itti mudannoo isin biraan geenyudha. Mudannoon keenya har'a waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Maalumaafuu maalidha akkan jenne kallattiidhumaan isumatti dabarsine jechuudha. Egaa mudannoo dhaggeeffadha. Ya shamar maarree fayyaa shukkee koomina ulfuunne ulfuunne. Yemmuu gubeen baala raaftu soofeen adee sarigaa koo rigaa koo. Yemmuu narraan tokko yaadu yaa jigaabu. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana take allamu naaf take annama jaalachuu ansirratti jiili deemi jaalala kumadde. Baga deemte galanni jaalalaa yoo kana take allamu naaf take annama jaalachuu. Yeroo naannoo elementary high school baradhu abbaan kofaa kaadhimaa naa kadhammachiisanii qaba ture. Kaadhimni ani yeroo sana isaan naa kadhammachiisanii qabanii kutaa barnootaatiin na fuuldura jirti. Yeroon kutaa 3 baradhu isaan isheen kutaa 6 baratti. Isaa booddee gara kutaa 7 gizeen ga'ee maatirikii fudhatte. Maatirikii fudhattee jennaan kutaa 10tti TTC dorgomtee dhaabbata kollejjii barsiisota naqamtee galte. Isaa booddee achi galte booddee bilbilallee naa kaasuu diddee ani barsiisaa ta'eera kanaa booddee jettee ani gara gadii elementarii baradhaa baay'ee na dhiphifte ture. Dursitee mana barumsaa waan galteen malee umuriidhaan tooruma tokkorra jirra ture. Garuu umuriidhaan na caalte toon taane barnootaan na caalte na fuuldura jirti.
kanarraan kan ka'e ani sayyuu arguun barbaadu kana booddee ani barsiisaa ta'eera jette ani yeroo sana fedhiin koo toon fuudhellee nan jaaladhatu isheen diddee garuu na harkaatii baate isheen diddee hin barbaadu firmaallee naa taasisanii turanii waliigallee mallatteessanii turre mallattoo sanallee naaf haa kennutti isaa booddee bilbila naa kaasuu diddee waan hundumaa isaanii jeekte yeroo sana umuriin koo naannoo waggaa 17 16 yoo hin caalu ijoolleedhaan abbaan qofaatu yeroo sana ani hangafadha lafumallee qabdee jiraachuu dandeessa gurbadhanii akka kanaatti na farramsiisan malee badaallee na hangalle ture isaa booddee isheen xiqqoo ishiin irra waan barattee jirtuuf wanti hundumtu galeefiira gaafa barattee kutaa xumuraa kana geessummoo ani hin barbaadu inni hojii qonnaa keessatti ani hojjetaa mootummaa ta'eera kana booddee jettee na diddee bilbila sanaan kaaftu haasaa duraan qabnu sana xalaas barreessuu hin diddee bilbila kaasuu hin diddee jaalala hunduma isaa hin dhaabde baay'ee sammuun koo na dadhabee ture jetti isaa booddee fuudhuu kanan barbaadellee nan murteesse barumsa barachuun qaba jedhee barumsa barachuun qaba jedhee murteesse nan baradhee gara 7 8 9 10 hunduma isaan xumure maatirikii nan darbee isaa booddee kutaa 1 nan baradhee kutaa 1 irrattis illee dabalee akkasuma gara mana barumsaa yookaan yuunivarsiitiitti nan darbee rabbi haa galatu qabxii bareedaa hojjedhe gaafa hunduma sammuu koo keessaa kan hin banne na fuuldura jiraachuu isheetiin gadi na qabu isheetiin deebitee immoo kan baradhullee kan na godhe kana dhagaa malee achi baadiyyaa keessatti illee na nafa ture har'a xumuruu irra ga'een jira kunoo waggaa baranaa eebbifamaadha baranaa waggaa kanan xumura kanaatiif barnoota kootiif gargaarsa guddaa kan naaf taate isheedha jedhee tana yaada jaalala qabnu dhaamne jirra isheen achumaan akkuma jette sanatti nan gadhiise namni gaafa hinaafi waan tokko hojjete waan tokko bira hin ga'a wanti guddaan natti dhaga'amu namoonni yeroo baay'ee otoo akka yeroo sanatti isheen na diddeen ani immoo bakka biraa deemee barnoota koo irra adda kuteera ta'e sadarkaa yuunivarsiitii miti kolleejjiiyyuu arguu hin danda'u ture namni waan kaayyeeffate tokko hinaaffatee nan ga'a bira jennaan ga'uu danda'a yeroo hundumaa kan natti dhaga'amu ani barnoota koo kanan baradhu kanaatii fi waan iddoo biraa otoo hin taane kanarra carraa barnootaa yoon argadhellee waan biraadhaaf otoo hin taane gaafa hundumaa kan natti dhaga'amu ani siif hin kaasu ani barsiisaa ta'eera jette kolleejjiitti asii gadi silkiinaa kaasuu diduu ishii kaampaasiillee galee barnoota digirii kollee kan xumuruu na gochuu ishiitii fi barsiisummaarra jirti tiitisiidhaan baatee barsiisummaarra jirti amma quba waliin qabnummaa ani waa'ee ishii dhiiseera irraanfadheera nama barnoota koo duukaan jira gaafa hundumaa mudannoo namatti dhufu namni darbuu danda'a jedhee kana yaadu namoonni gaafa kun itti dhufu namoota baay'een bakkuma sana dhaabbatanii wanta garaagaraa keessatti kufu duraan gaafan abbaan kofaa dhaqanii naa dubbatanii baay'ee na jaalatti baay'een ishee jaaladhaa xalaa baay'ee barreessitii baay'ee naa bilbilti ture sadarkaa sana darbuu ishiitiin kan ka'e inni gabareedha naan jettee isaa booddee barnoota kunoo xumuree tanan jiran immoo digiriidhaan darbe. Galani daawitee yoo kana ta'e allamuudhaaf dhagee annama jaalachuun ansirratti jiilii deemi jaalala komattee. Mudannoon egaa jaalala keessatti waama nama mudatudha. Jaalala keessatti egaa adeemsuma keessa mudannoowwan garaagaraa nama mudachuu malu namni utuma baay'ee wal jaallatu walitti bu'uun hin jiraata wal dhabuun hin jiraata. Kunillee mudannoo ta'uu danda'a jechuudha sababni itti wal dhaban suuwwan garaagaraa egaa. Namni wal jaallatee fi milkaa'uun akkuma jiru milkaa'uu dhabuunis inuma jira jechuudha. Addunyaa jaalalaa keessatti immoo yoo jarri lamaan qixxee wal kabajuu fi wal jaallachuu baatan tarii wanti yaadame sun galma ga'uu dhabuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo barbaada jechuudha. Jaalala jechuun waanuma salphaa miti waan of eeggannoo barbaadudha waan kunuunfamuu qabudha waan ati ofii keetii guddifachuu dandeessudha waan ta'eef of eeggannoon barbaachisaadha jaalala keessatti jecha gara qophii keenya sattaanutti ceena mijuun keenya inni taanu xalayoota isin gara keenyatti ergitan keessaa kanarraaf walitti qindeeffanne walitti qabanneerra isa simbiraan keenya ammas nu waliin tura.
marachi qabanna dadhabira sirra nahina rifadhu malo yabachi gaki yabareda kashe tabra nahina rifadhu malo sittina marachi qabanna dadhabira sirra yakataleko sita jamera jalala keti sitti marate badi qabanna dadhabira sirra 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 Haga'u nagaan koo kan onnee koo ishee garmalee si jaallattu irraa burqe haadha koo harmee koo aayyee koo maal siin jedhu waa'ee kee himuudhaaf jechoonni addunyaa kanarra jiran nan ga'an dhuguma haadha jechuun waanuma addaati harmee koo innaan waa'ee kee yaadu lafarratti uumamee jiraachuu koof rabbitaansee siin galateeffadha haadha koo akkamnaaf jirta fayyaa keeti ayyaanni waggaa akkam ture ani sirraa fagaadhee ayyaana waggaa dabarsu kootti hedduu gaddeera ayi jiru biyya ormaa nama ajaa'iba haadha koo atanaan guddisuudhaaf wanta tiin taaneen jiru yaadadha yeroo ijoollummaa kootii farsoo naqxee biddeen tooshitee huccuu namaa miiccite hanga bifti kee jijjiiramutti anaan nama taasisuudhaaf wanta tiin taaneen jiru ana qofa miti obbolaawwan koo kaaniif illee gatii hedduu kaffalteetta haadha koo amma garuu wanti sun hunduu darbee jireenya gaarii akka jiraachaa jirtu abdii guddaan qaba ergan barumsa koo xumuree carraa barnootaa biyya alaa argadhee gara biyya hambaa deemee jiraachuu jalqabee anis si gargaaraan jira obboleewwan koo si qaqqabaniiru haadha koo garuu qabeenyi isaa ta'uu beekumsi kan jaalala haadha namaaf gituun jiru kan garaa nama ga'u yoo haadha ofii dhiyootti arganii ishee waliin gammadanii ayyaana dabarsanii malee maallaqni heddummaateef namatti toleef gammachuun hin dhufu haadha koo ansirraa adda ba'ee biyya ormaa keessa jiraachuun koo karaa tokkoon jireenya gaarii akkan jiraadhu barumsaan akkanuuf jijjiiru akkan maallaqa gahaa argadhu akkan siinillee darbee si gargaaru taasisuus sirraa adda ba'ee fagaadhee jiraachuun koo garuu boowwoo mataa natti ta'eera haadha koo ayyaana waggaatti lukkuu qalattanii waan nyaataaf dhugaatii hunda qopheeffattanii ana yaada akka dabarsitan sirriittan beeka bilbilaanis waan hedduu naan jechaa turte haadha koo anis yaaddoo keerraan kan hafe ayyaana waggaa akkuma ta'etti dabarseera beekta mitiire nu bira akka biyya keessanii miti jireenya hawaasummaa badaan jiru haadha koo wanti hunduu biyya ofiitti bareeda mitiire isin ollaa wajjin wal waamtanii firoota keessa waliin ayyaana akka gaariitti kabajju ana yaaddanis jechuu kooti yaadaan anis waliinan jira haadha koo ayyaana waggaa anis akkasitti dabarsee isinis haala gaariitiin akka dabarsitan abdiin qaba wal yaaduun jiraatus qalbiidhaan waluma wajjin jirra waan ta'eef homaa miti inni guddaan qalbiidhaan bakka tokko jiraachuudha mitiire haadha koo fageenyatu addaan nu kute maal qaba otooni akka allaattii kochoo qabaadhee bararee si bira oolee deebi'e yookaan immoo maal qabaata otoon qilleensa keessa ballee dhufee si hammadhee ayyaana waggaa si waliin dabarseera ta'e intala nanaa daa'ima taatee naan hin jedhin haadha koo maal godhu yaaddootu kana hundumaa na dubbisa yeroo hunda waa'ee kee yaada fayyummaan kee gaarii akka ta'e quba qaba nyaata seeraan nyaadhu of eegi inni dur miidhamtee si ga'a haadha koo obbolaawwan koo warri kaanis akkasi kunuunsanittan hima anis yaadaan si waliinan jira gaafa waaqayyo jedhe immoo ijaan wal argina atis dhuftee achumaan biyya laaluu dandeessa harmee koo hedduun si jaalladha hedduun si mararfadhas oolmaan kee yoomiyyuu keessa kootiin badu fayyaanaaf ta'e mucaa kee kan akka malee si jaallattu
biiftuudha Jarman Firaankifaart irraa. Harmee koo kanan akka malee jaalladhu kan magaalaa Adaamaatti argamtu Fayyineedhaaf. Dambalii nafnu yaajigako sirra seenyu na beeka gobako kan darbe sambadii sisittiin kaasuu nattiin kaasin wanna yeroo nu gootee sayyaadee sammuun gaabbiin waan bonni gogsee gannatu jiisa. Duraan dursee nagaan koo iddoo fi bakka jirtutti siif haa ta'u. Haadha manaa koo Biqilee Dhugumaatiif. Biqiltuu koo jaalalan siif onnee koo keessaa qabu maaliin eegalee maaliin akkan xumuroon beeku. Biqoo yeroo hunda jaalalli kee suusii bunaanatti ta'e gola sammuu kootti waanan si araaduuf xalayaa jaalalaa kana karaa dambalii jaalalaa akkasiin naa qaqqabuuf siif barreessuuf maashaaleen qaama koo hundi walitti qindaa'u erga naaf eeyyamameen boodadha. Biqiltuu koo kan hin dagachuu hin dandeenye jaalala gola sammuu kootiitii qabda. Kana qofas miti jaalala nan dhidhammaa caalu siif onnee koo keessa buufatee jira. Dhiyus bari'us garuma keena yaachisa. Biqoo yemmuun qajjisa mataa kee hanga qeensa miilla keetti ilaalee quufuu dadhabee harka koon ammoo akka joobira balali'uuf kaatutti si hammadhee jaalalan siif qabu siif ibsaa ture. Maatiin koo fi maatiin kee sababa keenyaaf wal dhabnaan anaaf ati garuu xiiqiidhaan bu'aa bahee du'obsine kaayyoo fi karoora keenya osoo addaan hin kutiin turre. Garuu wanti hin dagatamne kutaa 8ffaa yommuu barattu gaa'ela keenya raawwanne waggoota muraasa boodas qabxiin barnoota olaanaa si milkeesse yuunivarsiitii mattuu si kee yommuu deemtu jabaadhu mudhii kee hidhadhu yoo waaqayyo jedhe jireenya keenya ni fooyyeffanna jettee na jajjabeessitee turte. Anis gorsa kee fudhadhee rakkina obsee hundumaa danda'een si eegaa ture. Garuu maal godha biqiltuu koo otoo naadhaa fi abbaa siif ta'ee bakka yaada kee galmaan siif ga'u seenaa keenya kana hundaa irraanfattee hanga ammaan irraa addaan baate. Maaliif kaayyoof karoora keenya diigdee waadaa galtee deemte fashaleessite. Biqiltuu koo ani sababa jaalalaa fi inaaffaarraan kan kee miidhaa sirraan ga'us ati garaa jabaattee nagatta natti hin fakkaanne. Jaalallime akkam nama godha abjuutiin dudubbadheen maqaa kee waama. Ati na biraan jirtu hidhii koo ciniin nadheen obsa sammuudhaan gubadheen akka nama qalbii gadhiisee qofaa koo dudubbadha. Jabeeffadhu mudhii kee isatti naan jettee na gorsite sana yaadadheen anis jecha kee eegee rakkina obsee harri bormita jechuun of goyyomsee san jiraachaa ture sana yaadadheetan gaabbiidhaan gubadha. Safuudha jaalalaaf jabaa laaffisee laafaa cimaa godha fooniif sammuu fixee sammuu qullaa godha. Biqile har'a sababan taaniin kan addaan fagaanne yoo ta'e illee yoo lubbuun keenya jiraateef jireenya haaraa akka waliin dabarsinu abdiin qaba. Haadha manaa koo Biqilee Dhugumaatiif. Abbaa manaa kee Abyoota Lamaayyoo kan yeroo ammaa mana mala sirreessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti argamurra. Malis namuun beeku gubaako aanan bagwadha yaadanichitiidhaan sitti odeesse nambisuu rakkoon kun natiruu kee biyyaa baase waan bonni gogsee gannatu jiisa. Yoo mufiyaadde beetaa yoo matiin of laalte rakkanaan obsite dhukkubduu dhoonsite nuuf jiraatte malee jiru kan kedheefte. Ayyoo galata kan kee akkamiin deebisa umrii kiyya guutuu siyamaa si faarsa. Haadha koo
jireenya koo hundaaf jalqaba kan naaf taate waan ati naaf goote yoomiyyuu dagadhu harmee koo dhiphinaaf rakkina hundumaa dandeessee kanarraan nagaatte harmee koo baay'ee si jaalladha ji'a 9 guutuu garaatti na baattee ana guddisuudhaafis bifa kee miidhagduu sana naaf jettee dhabdee dafqitee dhamaatii guddaa keessa dabarte anaaf obbolaa koo guddifte harmee koo oolmaa kee isa kamiin jedhee isa kamiin akkan kaasu hin beeku seenaa kee darbituu garaa koo naraasa nagaan koo si akka qabu kan kabajaaf jaalalaa inni onnee ijoollee ati deessee namatti dabalte irraa madde biyyoo sitti salphisee gola keetti daadhii kannisni abaaboo adda addaarraa funaantee walitti qabdee dammeessite irraa kan qophaa'e mana keessii fooyisee si aaga'u kabajamtuuf jaallatamtuu deessee koo kan akka carraa duuti narraa fudhatte haadha koo nugusee jabaa dhugaa isaatiif deessee koo ati akka carraa taatee dhukkuba dhiibbaa dhiigaan addunyaa kanarraa boqottee nu hiyyoomsitus nuti ijoolleen kee harka haadha keenyaaf jaalala kee dhabnee si yaannullee jaalalli siif qabnu har'as baay'eedha harmee koo garuu maal godha boolli qadaadaan qabdu bananii waliin argani si argachuufis ijaan sagal daandii ilaalullee abjuun keenya hiika dhabde bakka ati hin jirree fi mana ati keessa hin jirrees nutti dukkanoofte nyaanni harka keetiin hin hojjetamnes nutti hadhoofteetti deessee koo jaalalaati ijoollee keetiif qabdu kanarra kalaayyoo taasa'amu miti gochaa fi gorsii ati nuuf qooddus gammachuu keenya ture garuu har'a of biraas dhabnullee ijoolleen kee hundinuu nagaa siif dhaamti harmee koo nuti ijoolleen kee sagalee kee hawwinee suura keetti dubbannullee suura kee dhungannullee suurri kee nutti hin dubbatu nus hin dhungatu calliseetuma nu ilaala wayyoo harmee koo waa'ee kee eessaa kee eessatti xumuruu laata jecha kamiin jalqabee kamiin goolabu jechoonni nan ga'anii utuu laggeen oromiyaan qabdu hundinuu qalama ta'anii dacheen oromiyaa waraqaa taate argamtee jaalala siif qabnu kana hanga kana jechuun daangaa kan qabuuf xumura kan qabu miti harmee si waammannaa nu jalaa hawwaadhu ergaa ijoollee kee dhageesseettaa laata eeyyee ergaan ijoollee kee si akka qabu baay'ee si jaallanna nagaadhaan nuuf turi iddoos baree jiballisii nuuf qabi bakka bultiif galumsa keenya galgalaati jaalala ijoollee keetiis hin dagatiin manni keessatti taa'u gammachuudhaan isaa guutu yoo matiin of laaltee akkanaan obsitee dhukkubduu dhoositee harmee koo kan bakka dhugaa faqaa jirtu nugusee jabaa dhugaa isaatiif mucaa kee gaaddisaa safaarifachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati qophii dambalii jaalalaa keenya kan guyyaa har'aatiinis egaa sirbarraa eegalee mijuuwwan keenya garaagaraa qindeeffannee isin biraan ga'aa turreerra qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessaa turre ani Nokku Baqqalaa fi Keebeekii Mul'ataati. xalayaa keessan akkasumas yaada keessan nu biraan ga'uu yoo barbaadan toorri poostaa keenyaa yookaan lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 dabalataanis djobskebeki@gmail.com isin simanna jechuudha kanneeniin nu barreessaa yaada keessan ni fudhanna kanarraaf jenne kanuma irratti xumurra torbee dhufu qophiilee babbareedoo qophii dambalii jaalalaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti torban kun torban nagaa fi jaalalaa nuuf haa ta'u fayyaa ta'a.